Uzbekistan irraa dhufuun kanaa kanatti bareedu. Soddaan koo dhugaa jedhee suricha xixinnoo as tokkore malee. Inni beektinu suricha xixinnoo as tokkore malee. Soddaan sirumaa bahee. Intina afaan geemii jalqabeenni. Nama biraa afaan xinnoo taphannu akkamu jettu. Surree waayina fa'a. Taadii agarsiisaa taalisanii tuma jiru. በዚህ ሰዓት ከነት በጭነቱ ይችላል ሞ ፈጡ ልሞሳው ፈደዱ ዚናስተስ ቦሩ ሊዳት ይገኝ ቦሩ ፈነፈውና አለከ ቦሩ ሪሪኮ አንቺ ማትቅሪሽ ነገ እኔ ነገ ነው 27 አመቴ ነው ይዘው ነገ 6 ሰዓት መጋቢት 17 ይተንጠለጤ እና ቦሩ ያው ኢሲንፋነ ከበጁ ያደ ስፒን ኦልሞስት ወጋቱ ኮጉቴራን የደላይ ቪጀል ከበ ሲንፋነ ጠበጁ የደንጀል ከበ na waggaatu kuguutu galgala sitti wal argina commentiidhaan haasofna waggaatu kuguutu support na gochaa turtan na kana jechuun immoo waan guddaadha guyyaa dhaloota koo kana isin like kanaan dura isinitti vera isin maatii kooti isin jedheerana Raju before tax and after tax. Phone hard ako sa skin ko. Ani katamatan dalate katamati guddate ber. Elira certificate ti ka barabdi ko. Akka kesa na nawala jid anin talanne. Agar sisu nandadda. Bakka bijama ki ufatu basi amne. Asli ko naga kesa nawala jid anin talate mitina. Isin kanan dura sisiniti mera isin jechuna naf mati koti. Ugarabi. I mean it ugarabi. Isin you guys have do good target and everything so boru galgala saati jaarratti digdamii torba qabadha bandi kopesir one tapping intin artisti yuna lizini fida jechuudha so yeroo gaarii qabaanna yelippi keenya taphanna boru geemiin hin jiru fataayna jechuudha garmaam tola boyin qofa maafan bo garmaam tola na boru happy birthday ririko giftiko galaton thank you lot bayin si kabaja giftiko na boru nafin you are special guest boru galgala saati jaa namun tidak akan sufi fadde dufu sufi sini faddo mo mal barbad sufi fadda mo fatada ni fadda ko happy birthday rajuko areda ko ingadan sire fadde bar Ririko my dear. Thank you giftiko. Areda ko ingatan si refate or malte. Fatada isa kanan fatido. Nani sinas marata kan barbadan. Ririko thank you giftiko. Sufi fatada ko esti. Baka kanan fadashi. Kano fadde ko fatada garmaam tol amma soda qilleetaamin beeratana ni safana xinnoota banna yookiin immoo rafna akkamoy beera ko waan kan ofirraa geeddarin dhufa Jamari ko yali kisi Yesus akan nanti balata.
Si jaale chunji pine jippa fede jamare. Asli fi maki fida. Esam fida mush. Akamudure jambo. Abdi ko mangisti difama. Asli kan turena otom bekin invite go da dog. Kal achimbo da mon active intani jeden yeron indigo dumati dubat ifama dog. Irraf namo asli gash aslin baka mudi nuti kabate demi so nama birafa na tinno fatayna. Irribni kontufni fona dog. Irribni kontufni. Nambe kai asli galchi musi gajra nanda beber ya ya zero ma soda kiletani Anda kulan? on ever Sima terfi wala animal soda ke arada nankane te fona dag makaro mo arada da bar fona nagal adu soldetu makara argini maki ko thank you jettu munam jette rangurtu dure ai gudi zitira enga dama mal godele ilaha illallah kuturu ya Avini. Belawari kagono lagi. Anu mana kaya fiti? Ego webli. Namni na kaya namni viranjir bor. Anu mana kaya po natak. Guys, doubly. Soda kiletani. Akka ko so bareda akka ko arga chuke mal siti dagama. Yazino ko galato beado. guys david namichi sare ko mo david Guys, doubly awal gar soda kiletani. david Mau chama buka. david guys Asli. acha chukka Soda bareda akka ko like soda simbo kabesa akka ko arga chuke mal siti dagama doko. gaddana daga gadda gudda Mali adoko. Misalnya ni erga gafa si wal bare si dina ba ifan benar. Dina kan bayi sata cuma mana mata titiro talka sakastu kan. no Edilanya kuma ga wal bare ya noni yudilanya nan jede fona da.
raachuu tiriidantii Oromoo foon haadha qabu. Waa'ee gootaa haasofnaa, waa'ee gootaa haasofnaa, waa'ee raachuu haasofnaa. Raachuu saba isaaf jedhe Duubaay keessa asaambusaa nyaate. Raachuun saba isaaf jedhe boolee keessa asaambusaa nyaachaa oole. Kara deemtuun hin wacci, kara deemtuun hin wacci, asliin hin waca. Kara deemtuun hin wacci, asliin hin waca. Kara deemtuun hin wacci, kara deemtuun hin wacci. Waa'ee gootaa haasofnaa, waa'ee raachuu haasofnaa. Raachuu tiriidantii Oromoo, raachuu gaafa qaxalime sonda. Na jaji, dawsimuun koo nafu, na jaji foonaa dhagu. Areera. Sodaa waa'ee nuroo dinati yaasabaara. Anta beelee dhuga. Beelaan na jira. Mene? Riboon jira. Maannen? Eeneen. Ngennu. Migir? Waaw. Naa ulli balaa na? Areera maati seenaa raabtee jirti baay'ee beelee eegan. Ay Yesus Kristos. አንድ ሙሉ ዶሮ አይደል እንደ ቅድም ታቦ ምን ሳይቀር ምጅርጥ አድርጌ የበላውኛ ፊት አንተ ሁለት እግር ብቻ እኮ ነው የበላው። አረ በኢየሱስ ዝም በል። አረ ኩን እኔ አከስታናን ብየት እንደ ቢናን ታሲ ቱሬ ዱጋ ሁለት እግር ብቻ እኮ ነው የበላው ናቸው እነክ አረ በኢየሱስ ማለያስ ሼሚን እንጅሩ አረ ዲሲ እንዴ አከስታናን ብየት እንዱፊን በቃስሊ ይፈማል ያንተና ማለኝ አንተ እንዴ ኡመኒኮ ቤላን ዱሙማና ያዶን ኬና ጂሱ ወያኒ ዱወይ ኡመኒ ናኗት ይጅራቱ ኡመኒ አራስ ሊንደበራ ሩኛን ቸዳን ፈሩናም እንዴ አንተ ታዲያ እንደዚህ መምሰል አይደለም ፈረንጅ ብትመስል አይገርመኝም ሴናን እንጂ ጂረም ነው ይቹ አከኛ ተከፍቲ ሱራ ሰናወጅ ቆይነ ummata namni waa nyaatu fakkaata tan dhugaa dabarfoonaa dhagu jechuun kanaaf gaafa gurraachaa kana kasala nyaatu jechuu keeti Hello. Yeah. Hi. Happy Mother. Nyaata xiqqeenis argite maaliin akka argite fuula kana fakkaatu inni kun fidee kana fakkeesse. Akkasi maali addaati akkaataa kanaan xinnooto nyaatee amma dubbiin dhibanaan taane qoos namni waa nyaatu fakkaata gaafa akkatti gurraachaa kana kasala nyaata jechuu keeti homaa inni immoo nyaata gurraachaa jedhani bira. Miti halluu koo biyyee gurraacha nyaatte. Aሁን ሊሞኛል እኔ ከላይ ራት ይሰራል። ኢየሱስ ጭራሽ ሰርተህ ነው የምትበላው? Maaliif garuu suura kan yeroo kaatu akkas baay'ee yaadaan badeetu maalidha? Jireenya kananii amma gara fuulduraatti jiraachuu ilaala yaadaa turte akkamitti waaqayyo seenaa kee akka jijjiiru? Egeree koon ilaalaa jira beektaa? Ilaa maatiin nuti ilaalaa beektaa? Ati anaadhaan suura kee akka dhagaye laachuu. Jireenya biyya lafaa kanatti waan isin mudan hin jiru. Sargi jira beektaa? Ilillee afuufee nagaa isa. Sargi halkanan achitti sirbaa bude
sirbaabule ganama aboo ay wotawwatire televiziyoontiidha akka tusii kennan yoo keessaa qabaatan uummata hin cinqin kadhaan silaauriin gaafadhe malee waan biraan gaafadhe atuu gaafachaa turte maa walan sakoota kaza an halkan sargii mana sargii bule ganama idiri jira idiriin beeyta afoosha shangoo jedhama beeyta ganama idirii jira abbaan kiyya idirii san teemuuf lafti qonna yoo akka kee ijoollee magaalaa miti qotiyyoo deebisee okaa jala kaa'ee arqoota ittiin qotan kana gabbaasee idirii deemee dhufaa agaan dhufu lafa qotiinaan jedhe beek an halkan lafa dhiitaa bule mana sargiitti lafa dhiitaa bule irriba na jira waan saqqajji wal nutu sirbaa bulle eshi jedhee aga qotiyyoon okaa nyaatutti gattaa'e beeytaa achumaan irri furatee naantutti gizeenni sa'aa jechuu sa'aa jahatti iddirirraa achi maallaqa kafalanii daabboo fa'a nyaatanii quufee galu jechuu arrafu jira qotiyyoon okaa quufee ciciisu jira isa mana iddiriitti diggisii quufee dhufeera ani kaalkan sirbaa bulee beelachiisaa jiru miskiinni akkatti ceekuu lamaan qabatee haashte kasaraa inni dullaan ta'e duwwar baaliyaa kun dullaa qabatee dhufa akkatti akkan dullaa kaasee dhufee akkan nalaa lafatti kan garagalee nalaale qaccee achi qambara irraa fuudhee anaara mukanadhaa masqalaan ka'e bu'ee dhalaa hin jettu qaccee giree ta'u nagara Umma manni kenna. Mulai kush. Gimana aja nagara mulai kush. Sepi jalan Irriba kenna rifatte orkae figu dabe gize innati debisu achitti gaddebi. On nagara fa'izi gaya achumatti gaddeba irriba najira. Kallan lagatti kanatti fige beri ko. Amma ariena qabe harmeen isaa akkaawunti yaabi. Harmeen tiyyaaf akkaawun jechuun haati tiyyaa narraa dhoogganii warri ollaa minaamini kun dhufee giddi narraa dhoogganii kallaan amma hin qootu jedheenan si ajjeesu malee eegan qonne biyyaa baqachuudha ka deeme qabaluma keessa sanii qabalee biraa seenee waan diisii jiru fe'ameedha waan biyyaa fagaadhe fe'amte deemeen beeku xiqqaadha. Qabalumaan jaallu eegaman taa'aatii tokkoon deeme xiqqoma deeme. Natti jijjiirame ante jaata wayitti dhufe horii bira jira itti goree midhaan isaan fagoodhaa dhufe jedhee kallaa anaa ijoollee qabu mucaan kiyya hin barataa magaalaa barataa iskuulii barataa ilmi isaa na bira teettaa horii naa eeydaa midhaan naan jedhe jaarsi ashii jedhee wajjin gale beeytaa amma namni kaanama bira dhagee kun kiristaana beeytaa ilma akka keetii baalagee kana qaba. Madabi jira zuura beeyta. Manni kiristaana kun ka muslimaa waliin fakkaatu beeyta. Madabi zuura jira, siin jira, manaamen waliin fakkaatu jireenyichi ibidda bira taa'amu kun manni waliin fakkaatu beeyta. Ani mee yaa'i akka waan gotta Washington DC dhaqee fo. Amma gargara basoo kana noo kennanii nuti basoo qoriin beeyta qorii keessatti godhama. Isaan immoo warri handaqe kun tirirratti godhama beeyta tirirratti basoo nuti biddeen nyaanna tirirratti. Mana handaqe kanatti basoon tirirratti nyaatama. Jireenyi irratti wal faallesse qaban wajjin jireenya wal. Kallaa amma madabira rafee ganama eessaa dhufteedhaan jedhe gurbaalla na qorataara. Amma gurbaa kana irraa shakkee Raachuu isuma isaan kakoo isa saree kan gara gaba gurba jaarsa wali galle raachuu akka naan jedhe jechaati akka nu galu kala gara mama qorannoo natti gadhiise ka abbaan eessarraa dhufte faa gorraa dhufe akkana yani baqaale bira ta'e gala gurbaan baqaa nama yaa iskuulii baratu mire hanama baratu yani qorannoo kana na cikke basoo jaarsu na dhawwe ante gaafiidhaan Raachuu akkasii bara. Eshi. Amma dhaabbatni bakka irraa dhufe beekuu jedheen eessa deemtanaan jedhe.
بكده مبيكو عارف ده ما جرى نامني بكير كأي بكده مبيني مرات أنا أبا مرات هوري نامني بكير كأي بكده مبيني مرات أنا أبا مرات هوري نوعي كجتا هذا مجيء كجلا Racun alada ada berfona ada ko. Racun dikit sarada kita. Racun ambo itu. Racun dikit ke sarada. Are cuma garagi ya kajere. Guyar robe la beta. Nani bakka. Magala ni bakka dem bekne. Nani bakka dem bekne. Nani bakka dem bekne. Marata ore gaeta. Kanatti video no jeta bona ada ko. Nani bakka iraka bakka tede umbele marata dananye. Marata ore ke tabba edeni. Ani muasli. Kazan. Ani filmin torogoma sinin jenne. Kachi guyyaa jalqabaa filmin torogoma. Yeroo tokko bakka Oromummaan koo akkasina keessa akkas jechuu jalqabe. Oromummaan kunis na qabdee baay'ee. Mana filmitti. Mana filmii Oromummaan koo akkasina goona. Bakka afaan Oromootiin torogoma jiru. Sabboonummaan bakka antini na goote. Afaan Oromootiin nan torogoma jiru. Filmi. Anjiin jalqabe. Shaaruk filmii hojjetan. Shaaruktu hojjetan filmicha. Shaaruk otuma mana hidhaa cabsee bahe. Mana hidhaatti amallataa. Otuma amallatu sirba wayii sirba. Achi sirba wayii sirbicha akkuma guutuutti torogomuu mannaa hidhee saatii isaan qaan jedhe. Ani itti qaxafarii wal qabata intinnisaa. Innis mana hidhaa baharaa. Itti qaanis mana hidhaa baharaa. Saaqi isaan qaa jedhee torgomu. Uummanni inni maal danne naamne torgomaaf hin jira. Raachuu isaas kiidhamu naam jechuu barbaadan. Saaqi isaan qaa. Achi otoo manni hidhaa jaratti gamoo ta'ee wadaroo dhambuu akka abdiisaa. Yeroo jedhu mucaan tokko raachuu maalidhaa? Inni abdiisaan hindii ta'e moo abdiisaa agaan Oromoo miti akkamitti waa'ee abdiisaa agaa akkamitti beekan? Saaqidha bakka jedhanii naareen. Ani nan Oromeessa deema. Maali? Sabaan. Hin kolfitu moo akka turte? Akka wachiisu leetiritti. Maali? Kanaa caala siin korokkoraare? Ati beelofteetta gar beelofnaan utuun si korokkoreeyyuu hin kolfitu. Waan sirriitti nama kofachiisu fedhi isaa akka ammaa sana. Gaggabe baru uummanni hundi isaa gara toominaan jechaa jira. Yeroo tokko immoo maal ta'e seetu? Yeroo qabsoo sanaan hiriira baane wal geeddarreetu dhaadannoo dhageessisna. Gurraacha wayii eessa akka dhufeen beeku gidduu keenya galee bakka nuti dhaadannoo dhageessisaa gidduu keenya galee dhaadannoo dhageessisuu jalqaba. Nutis irraa fudhachuu jalqaba. Oromoon jedhe akkasuma. Yeroo inni wajjin bakka nutis miira keessa jira. Seenaa dhugaan isinitti hima dhugaa Rabbi. Baay'ee miira keessa galeera akka boo'uu ta'aa namu. Oromoon jennaan nutis isa wajjin Oromoon beekaa qaban. Nutis beekaa. Oromoon sochii Oromoon hayyuu qaba. Obbo Baqqalaa Garbaan nutis Obbo Baqqalaa Garbaan inni kamantaanaan dubbiin gadhee taa'e. Maalidhaas maaliin naan jettan? Dhumee bar. Ati seenaa poolitikaa mana hin qabdu? Kan nuti seenaa qabsurraa adda ta'e hin qabnu. Kin kolfisiisu moo qoy maalidha? Hin kofarsiisu.
Ara uummanni asii kol. Seenaa ijoollummaa keetiif xixiqqoo isa gaafa qabsoo seenini. Yeroo tokko immoo maal ta'e seete seenaa dhugaan isinitti harmeen koo shaamburraa dhufte shaambuu biyya jedhamu jira na yeroo hunda obboloota qabda shaamburraa obboloota qabdaa naan jetti Ambootti garuu natti nageessistu. Laa ijoolleen koomentii karaa cuun kofalchiisu kee xumur jechaa jiru. Koomentii galtam jalatti gal. Bakka kan kee xumur. Maaliif waan nama kofalchiisu maa sodaatte maal finneeti? Tireleetummaan kee bu'u bara. Ndee kana caalaa akkamittan kofalchiisa amma waan kofalchiisu sitti muufan ture bakka kan kee. Ila amma waan uummanni kolfee garaa dhukkubu waan asitti mala. Ani gaafa biyyaa bahu keedii qabamee taaraa jechuudha. Gandatti በጣም አራዳ ቱረ ቤታ ቴቢን ቤታ ሰደጋ ሸኛት ቴቢ ቤታ ደጋ ሸኛት ቤክ ሬዲዮ ሲንደጋ እትነቀን ቤቱ ቤክ namni baay'aatti dhalatee guddatee seenaa baay'ee qaba barfuunaa dhaqo ishaas liqu uti warri katamaa kan hin beeknu seenaa akkas nama kolfiisuu hin qabnu miti moo kiti kudha sadiidhaan guddanna tebii qaba beeta addaan fa'i tebii qaba tebiin kiyya kun dhagaa shanyaat ati gadadootu amma goota ko kaddalee gaafa biyyaa bahu ማስታወሻ የሚባል ነገር አለ። ማስታወሻ ጃላሌ ኮቲ ክኔ ደሙ በይታ halkan mana isaanii fide mana maatii isaanii bira fide baay'ee jaaladha baay'ee bareeddi teebbii akkam jaaladhu kana kenneefi deeme waggaa 4 ture Suudii deeme waggaa 4 ture gale beeyta isa Suudii jiru kana maatii kiyya dhiisee waan hunda dhiisee ishii yaada beeyta waggaa 3 kan osuma yaadu Finfinnee bu'ee achi ganama de mallaqa sharafadhe jiinsii tokko jira jala kana beelii bal'atu kootii fi surree walitti dhibbu bashanii bitatta wal fakkaata beeyta bitadhe kara disiskaa jedhe mucayyoon riba dhabee fi halkanii guyyaa biyya arabaa bakkaree eegutti ishii yaadu kuni gizeen disii konkolaataa irraa gabbuu akkana deemuu kaalaan kan dhoofisi harreedu waleessisi daawwan kubbeen gadi ol baqaqee shiligiinitti deemu beeyta akkatti qabsi qabatee harreedu kan deemti dulloomte haadha ilmaan lamaa taate masadiitti akka kana dhabdee deemu shakkee suutatti fuula dura goree halloo wayne dogoggoratte moona shadhaite baqqaa lafaa hin dabali waan nama jedhe maqaa hin dhageettanii shumaan tarraa okkobannaati ina ijoolleen safaraa fa'aa ammoo dhageetteen beekti amma warri Dubaay guyyoon achiisa jira amma shakkeetiniin alaangallee gurgurattee dhufaa jirti beekta alaangallee hin beekta isii wajjin godha hin beektu faranjii godhaa jirti bar namichattiin gadhan raachuu alaangallee hin beektu on haadha koo alaangallee hin beeku ani alaangallee maali shunkurtiidha alaangallee hin beektu ነጭ ሽንኩርት ነው ነጭ ሽንኩርት ነው እንጀቻጅሩ ሽንኩርት ያዲ ቃይ ሽንኩርት osoo fakkaatu alaangallee jennaan jira dheeraan tokko maal abbaa keessa jirti akkami wallaal እና ሽንኩርት jedhama ka alaangallee akkamittan beekanaa dhoko afaan oromootiin alaangallee jedhama alaangaltuun shunkurtii ati yeroo tokko warra magaalaa taayettee uummata kee kanatti hin kijibine ishii magaalaan leew ta'e magaalaa Addis Ababaa uummata jiraanne sodaa qilleexaa miidhifamaa dhoko ante magaalaan leew ta'e ko akka East Afrikaatitti magaalaa tokkoffaa keessa jira bar Kaayiroo jira alaangallee maali dare maal akkaabadda Kaayiroo maali East Afrikaa minamne tama akkaabadda maal adda magaalaa tokkoffaa Afrikaati bar wanti sadii bullee amma fakkeenyaaf naannoo keenya isa dubulbulee taa'ee baaroo shunkurteedha nuti baaroo jenna alaangallee qe'anisiif hin beeku maal beekareeti baaroo jedhama shunkurtii naannoo kootti yaadooku eshi baaroo sodaa tokko fakkeenyaaf anaafaati ati
Finfinnee dhaloota Kiristoosiin turte. Itoophiyaa keessa dhaloota Kiristoosiin dur turte as. Wanti tokko num jijjiirama baroota keessa jijjiirtuu tokko jijjiiramaa dhufu. Amma ati alaangalleen kun dhaloota Kiristoosiin dura alaangallee jedhama. Amma immoo baranammoo Addis Kidaanii irratti shunkurteedhamaa dhoko. Umuriidhaa dhoko. Umuriidha ishee. Ani si faana sollaa dhukuyyaa nan se'in. Waan ati beektu hundumaan beeku anaa dhoko ishee. Umuriidha. Liyyuunnatii jira nu gidduu. Qaxxali. Dhukuyyaa na se'an.